amma bakka kutaatti miti bakki bofti kun dhufe majirisa bakkee xara gujjurutti bakka majirisaatti dhufe. Okay, kutaan ittiin seeniin jedhamte jira garuu. Kutaan hin seenin jedhame takka hin seenin naan hin jenne qollofamee ta'a. Daa'ima jiraa kana yeroo gaafadhu waan keessa maal takkeessa jira maaliif hin banamne yeroo hundaa yooni banee xarage maal rakkoo qabaa innaa laala ati waan keessa jiru hin beektu naan jette ijoolleen. Kasaan ammee uma keessa jira jedheen ibse. Guyyaa kana yeroo jarri mana hin jirre gaafa nyaanni sa'aatiitti ittiin kennamne girgiddaa toftumaa oolat itti daaruma zimmedhe ilma dhiise malee wallaahi laazim jechuudha. Bakka numa walii wanti jedhabeetti ammallee waan jirudha hin jira hammallee. Inni kun kan biraati hin jira hammallee jechuudha. Manuma kana keessa hedduu jira natti fakkaata. Manni kun hin iyya beektaa gaafa jarri mana hin jirre jarri ganama sa'aatii 12tti bahanii sa'aatii 7tti galu hojiidha. Ini iyya kophaa kiyya mana keessa oola waanta ta'eef inni iyya manni kun ijoolleen illee mana tonaaree deemti. Inni iyya kala sammaalee dheeruma bakka guyyaa mana isii gaafate. Ammam mana tonaare? Ji'a 9. Ji'a 9 kana keessa wanti argite illee wanti shakkitan jiru. Hanga kanatti manni kun takkaa banamee hin beeku. Gaafa dhallee akka banamullee yaali gochisiisee inni dhumuu amma egaa innaa bofa kana ajjeestu kutaan sun banaa jira? Kutaan kun banaa jira yeroo bofti kun ta'u banaa jira. Jarri ganama isiin akka inni itti bahee qollofamee miti. Banaa otuu tasaa hin taane hin qollofamne si galee hin qollofamne nyaatumatti kennitee kaatee halkan dalagaa bultee dhufte dalagaa halkan deemtee dhufte kasaan nyaatatti kennitee kaatee hin qollofin hin dagattee rafte. Anguma kanaan inni mana keessaa shullutti dheedhee bakkuma jiru dhufe. Bofajjeeftee. Bayyesuus wanta akkasii biyya kana keessatti illee baay'inaan uumameera. An baay'ee hausmeedi baay'ee natti himatanii jiru. Bakka bofajjeefte mucaa godhajjeeftee. Iddoo tokko tokkotti bariyyuu iddoo tokko tokkotti amma jawwee fa'iitu jira. Jira. Nama faa kan qallabantu jiru gar nama akka nyaatu. Kan akkasii nagarra. Eeggadha walumaa galatti biyyoota kamillee Dubaayin keessatti nama baay'eetu naarra galgate waan kana akka jiru. Sa'a kana eessa dhaqee jechuu danda'a malee waan jiru buusuu hin danda'u. Mungeen teekinooloojii cimaa yoo qabaatanii tukuratiitti godhanii dhaqanii saabanii kaameeraa sanarraa. amma maaltu fala jettu Wanti falli jiru biiroo ishiitiin haasoftuu lakkoofsa biiroo ishee yoo qabaatte naaf ergaa ittiin dubbadhaan. Biiroon afaan walii beeku waliif galu. Bilbila biiroo sanaa lakkoofsa irra jiru sana. Kanaafuu annaan egaa rabbi ishiitti abuusu waaqayyoo ishiitti kan nama hundarraa. amma naa bilbilteettu jettee turte miti amma naa bilbilanii turan biiroo irraa jettee turte bara. Anis kana Raqama jaraanaa ergaa dhiniinaan sagalee dhumarratti qabani. Sagalee jane ani immoo wanti jaraa kanan deebisee sheersiif godha si galee. Ati immoo ittiin wanti gochuu dandeessa jechuudha. Naan deebifne wanta ta'eef sagalee itti qabee naan deebifne. lakkoofsa irraanii lakkoofsa jiraatee sagalee qabaartaami. No isaaniif miti nama biraadha. Sanuma ergi kan warruma sagaleetti qabdu san. Kan ishiin amma dubbise seenu kan ishee amma dubbise mucaa amma seentee baate dabar Abdallaa kan jedhu poolisiidha jette mucaan. Isatu ishii dubbise malee warra biiroo natti fakkaata. La jarri biiroo hamma haasaanii kaane jarri biiroo isiidhaaf dawwallaa erga manni qulfii ta'ee manni keessootti amma akkanillee barri maskootu marnaanillee akkan bahee hin deemne barriin kun keessootti jechuudha. Keessootti qollofamee jira. Sinii galee keessootti qollofamee jira. Akkani baheellee dhaqee wanti tokko badeellee yookiin waan tokko gochuu hin dandeenye jechuudha. Amma kanaaf iyyuu Fooqirra jirta taanaan akkamitti buutaree maskootirraa? Akkasitti walitti yoo waa biraatitti fuudhanii si kassasu akkasitti humnaan ba'u miti.
lakkoofsa biiroo hammaa si dawwalanii iyyuu gisee ishiin dhufte sa'aatii ishiin dhufte irratti natti dawwali siin jedhe sani anaafidha kenniif. Yookiin Hamzaa masmara keessa yoo qabaatte naggeetti kenniiti ani immoo irraa fuudhee anaafidha. Qalbii dhiisaa yoo sitti tole bayyati. Lubbuu sitti tole bayyi maaliif bayyi harka mootummaa tokko maa? Joordaan beektu taa'ee ijoolleen isaanii darbaa jira. No osoo dandeesse rakkoo hin qabu. Anamma akkana yaadetti jarri isiinin dhufti jarri amma laa furmaanni tokko hin jiru jarri hamma namichi shurtaadha kan hin bira jira dhullee shurtaadha fayyaa isaatti jechuudha. Timatti bilbila laal bilbila saayilentii irra galiitti qolloo fi mudhii keessa gadhuuf mul'isiin bilbila oduuti malee. Amma bilbila tasumaayyuun harkatti argite taanaan waan biraati isin gale. Kanaafiyyuu immoo maal gochuun qaba yoo isin dhufte sa'aatii isin dhuftetti yookiin akkuma nama wanti tokkotti yoo kan yaaddu ta'e yookiin akka nama mana fincaanii naamna jedhe maam deemedhe. Bahee yoo deemu Lakkoofsa ishiin naggeetti lakkoofsa dafii kenniiti iddoo jirtu. Birrii harkaa qabdaa? Wayifaa namarraa fudhattuuti. Ba'ii Namoota sii kennite? naggeen immoo dafee nama sii kenni deemoo sana kan itti jirti. Birrii harkaa qabda miti? Qaba. Baadii kaasaa ijoollee Kana godhe qabiiftule madaamonni kun gara sillaafan yoo si balleesse akka laafaan biyya isaanii beektame yoo si balleesse akka biyya keenyatti boofa jechuun haraamidha. Kanaaf anan osoo hin beekin ajjeese yoo immoo maallaqa kan bitamu ta'e maallaqaan bakka buufadhu maallaqa kiyya fudhadhu jedhiin akkasii sossobu. Jedhiin lubbu akkasis ani waan hin beekneef jecha dingata ajjeese. Galgala akkas jedhee jinni jennaan galgala maaliin jedhee beektaa? Erga inni du'ee jiraati akka inni mana kee keessa jirullee kana dura natti himtee hin beektu utuuti natti himteeta ta'ee yoo inni maal ta'eyyuu hin ajjeesu ture. Kanaafiyyuu immoo ergas immoo erga ajjeesees immoo maallaqa yoo hin kaffalama ta'e hanga danda'amu siifan hin kaffalama miindaa kiyya irraa hanga feetu fudhadhuun jedheen. Aishi maasii jettee akka sinnaanii natti. Kasaan ajjeestee kaatee eessaan alfaaf maallaqa irraa maaliin Natti ni mala. Suumee kun dogongoraa isaanii waan gisee ati balleessite daftee dhiifama yoo jettee malee ani ofii kootii waan guddaa godhee beeka. Godheen itti danfutu kan maallaqa malee maal dantaan keedheeni gaara biijee tokko naannoottee balaan irraa hin geesse garuu isin wan jedheen. Ilaalaa waa tokko hin balleessitu miti soorii jedhaanii maallaqa fudhuurra dhiifama jechuutu caala isaan maallaqa siinuu sarratan nyaata maallaqa kenniti illikii keessa galu hin jedhinanii. So dhiifamaa jedhaanii dafaati waan gootan tokko rakkoo tokko hin jiru. Maallaqa wanta ishiituus qaxaree fudhattu maallaqa illikii sitti deemti malee fuutu maallaqa odoowwan miliyoona tokko ta'e sirraan fuutu. Sa'aatiin ni du'e sanatti sa'aatii sin dhuftee akkasitti wanti itti ani jedheen bakka irraa dhufee naan ajjeesinsi. Wallahi bofti kuni hanga yoonaatti du'aa isaallee hin ganne jechuudha. Mana keessa jira booda suuraa isaa kaasee isiniif erguu hin danda'a. Mana keessa jira jechuudha bofti kun. Bofti kuni istaayiliin isaa istaayila jawwee fakkaata malee bofa sirrii hin fakkaatu isin galee. Kazaani ani erga najjeese ani hin beekne tariitii bakka irraa dhufeeti jedhee tana najjeese atillee Ani garuu akka karaa kootti badii utaalii badii yoo ishiin ol seente kan kana seeni hin jedhu ani. Karaa uummanni karaa danda'uun furmaata si'aa kennu karaa seera qabeessan malee badii kana namtichi hogga foolisii ta'e iddoo kee suura kee baasetti laxxafaniyyuu si gaafachiisuu danda'u. Humnaan baatee waanuma guddaa sitti murteessuu danda'u. Biyya Joordaan jechuun dhugaa rabbiin reeffa ijoollee meeqallee achii galchee ijoollee meeqarree akkatti micayyoota akka baasne nutuu beeka siifuun hanga lubbuutti kaffaltutti. Dhugaa rabbi kanaafuu ani bayi badi namaan hin jedhu. Baduuni rakkoo guddaa la seenaa namtichi fuudhisa lakkee ani kanatti hin gorsoone maarra dhibe buruusaantu badi jedheen jedhu mucaa balaa warra ga'ani ani obboleettii koo badi siin hin jedhu Balaawwan irra anaaf qabu siyaa gargaar mana hidhaa teessisanii gashan malee gargaaru furmaata. Safu wanti Warra kontiraata finna akka mootummaa galtee biyyatti galti. Mee seenaa biyyatti gashan hin beektu taa'e. Mee anaaf gaafadhu. Ati beeruttee sabti beekte lubbu. Ki kontiraata finna fidhii ishiitiin tikkeetti maallaqa ishiitiin kutattee iyyuu deeme torbee meeqa hidhan. Ishuma fidhii ishiitiin tikkeetta kutatte maallaqa ishiitiin. Tun immoo humnaan baatee wanta yakka kana gootee baatee ani garuu badin jedhu haraaf dubbadhu ani namaan badin jedhu. Badanii uummanni akkatti dhumannatu beeka.
Ani badii hin jiru. Ani baay'een sodaadha badiitii kana. Yookiin barreeffama kaameeraan jiraachuu danda'a. Daqiiqaatti qabuu danda'u. Beektaa rakkina irraan gahuu danda'u. Anaaf wayiifuu kofaltee anaaf haa baddu. Way warri Dubaayin keessa jirtan waa'ee baduu kana akkam baay'ee amma salaxananii ijoolleen yoo du'anii gaggaban akka jara Ugaandaa gimmi paaspoortii jedhu. Hin badan ergasii ijoollee carraa argatanii carraan kamillee yoo dhufe baduuf maraatu. Amma garuu abadan paaspoortii jaraa gatanii gibbii asiin ba'anu ishadanii gibbii. Maaltu argamee jedhaa jiraan biyya Dubaay keessatti maashaallah lawxii baay'ee shamarran irraa lawxii guddaa argama. Saamamee badi jenneen yoo yakka biraatti hin dabalan jettaa anaaf dhugaa rabbi achi haramni sitti jallannaan koo qillin ta'u si buusti. Amma lammisaalee wanti hundinuu seera qabeessummaadhaan ofni sun seera qabeessummaadhaan fatqiima kan jedhamu jira marfee qabaatanii kan nama hedduun taane yookaan immoo bofa manaa yoo ta'e amma lammisaalee haada seera qabeessaati wanti hundinuu waraqaa qaba. Yoo ta'e natti dhaabbate jette bara qaxxaree ka'ee nyaachuuf dhaabateetti mala booddee. Uyyuu dhiisaa rabbi. La hawla wala quwwata illa billah. Kolfinaanii dhugaa rabbi yaada hijoo asee kaadhi kadaa'iman godhatina Otuu argitanii jechuudha ofii keessanii birrifattanii wallahi eenyuyyuu yoo akkam ta'e namni onnee qabu akkamii dhumaa rifachuu hin dhiisu. Ani ofirratti hin argine isinii galee ofirratti hin argine sa'aatiin duraan beektu akka bofni mana keessa jiru. hin beeku anatuun beeke maafanii najjeessa. Okay, dinga ishi kutaan seeniin jedhamte seenteetta. Seenne kutaan tokko cufamee jira jette garuu hin seenne jette. Cufamee jira. walanii fi qo'aa. Kutaan tokko cufamee jira jette. Kutaa wayii yeroo hunda kan cufamu jira. Asitti illee kan nama wayiin mudatee ture. Kanaan dura kutaa dhawwaman jira. Kutaa sana Biiroo keessa hojjettu kamidha ofii. Ani masii biiroo keessa hojjettu beekulatti. Ani Joordaan hin jiru. Waan balaa Joordaan kana nan sodaadha. Joordaan baay'een sodaadha. Ani illee jaaladhu biyya Joordaan kana dhugaa waaqa. maa Dubaayin keessa illee jira. Akkatti kumaatti achii malee reeffi beeyyeessus. Biyya kana lamaan akkatti Qoy bareeddu kutaan seeniin jedhamtee qocaa dhawwamtee sana seentee taate. Suusuma maal jedhamte? Sume eenyutu sii dawwale kaase jedha. Kutaa kana kutaan amma wanti kun si galee inta kutaa jaraa keessatti ta'ee ka'ii Itti dawwalaa jiru obboon ta'e. keessatti Amma wanti Baate. gaafnatti ta'e intalli qo'ee meeqa tuqme wanti gaafnatti isa Intaa fudhatee. seenaa laalati lammata laal miidiyaa kanarra taayitii namaan badi jedheen sin argatu. Dhaggeeffatu bo'aan jantaan qabu osoo ta'e limin jira. Dhaqee harkatti mootummaatti kana qo'ee. Badii meeqatti gadi bahi. Maan badii natti gisee Yoo malee. baddanillee dhaggeeffadha yoo baddanillee karaa Badii seeraa jedhama deeman. dhugaa rabbi. La yoo baddanillee Gara seenaa isaa fuudhaan dhaggeeffatu. Yaa foolis xaaba deemtee akka kennattee deemte. Baaseen mucayyoo wayii dheengadde obboleettii jala badde as Dubaay keessatti jechuudha. Obboleettii bira hojjetti daa'imni kufeennaan daa'imni kufee rifattee badde. Amma irraa dhugaa laannuu kaameraadhaan barbaadee fi turre. Hin argamne mucayyoo sun maal fudhatte silkii fudhanne ayidii ishii bichaa fudhattee badde. Sinayyalee? Geessan? sumeedhaatti mimee Daa'ima isaanii kuffiste. Ndee wanjala hojjechuu qoyyaame. Obboleettii dhaa bira obboleettii ishiiti. Obboleettii bira teechi.